Kophee bashannanaa Pookoo Shooyi. Akkam jirtan hordoftoota sagantaa teenyaa akkuma beekamu gaa torbaanitti namoota dandeettii adda addaa qaban uummatoota namoota hawaasaaf waan adda addaa hojjetan jennee yaannu keessummaa goonee isinii dhiyeessaa jirra. Har'a immoo keessummaan tiyya yeroo gabaabaa jaalatamu guddaa argatte koomeedii haadha diraamaa eenyu jee isin aayu arra hedduu bashannantan keessummaa tiyya qabadheen dhufaa turtii gaarii. Hayyega bagana gaan dhufte. Bagana gaan eddelle siin jedha maaluma narraa qabda naa caqacaq naan daawwaliin dheen daadhabe naan daawwaliin dheera beeka. Bada siiti ani simiti gammachuu yuu dideen taa jira maalla waantatti kookee sha'uu ko maalla kan si godhu barbaaddeettudha. Bada siiti dirmammaa. Alta kana dhagee alta keessummaa si godhachuuf. Keessummaa maali? Laqamtee dhakaastee amma sitti innatti na wantu sababii maaluma ta'eedhaadha malee sababii wannan si dhaga'uun qabu maalla dhaga'e wanna jettaa jechuun ani keessummaa si godhachuuf keessummaa keessoo qophii juun qabachirra keessummaa si godhachuu barbaada. Qoy beekaa qoy ibbo garuu si galee waan hin jee. Aloo nagakedha namicha wayi tokko tunawame kookee sha'uma maaledha waansa dhuga beessadha namichi moo anonan sodaadhe lakki nama goda keenya wayi tokko natti fakkaannaani waan mana sallaluuf na waame seeso aasofsiisuuree taa'ee dhugaa beekaa qoysa qoy fincaanna qeen dhufa fincaantu na qabatee qoy nana deebi'een dhufa gurbaa Maal? Naan dhufa. Eetu kaa? Naan dhufa. Hayyega hordoftoota sagantaa teenyaa akkuma gartanitti reefu gaa shibirreen lola uumtee maaf daddawwaltee loltee deemtee jirti amma immoo tan isii uumte hin seene dhiibbaadha bagana gaan dhufte. Bagana gaan neetti. Reefu shibirreen ogaa wal loluu nu calliste. Arra garuu keessumaa koo keessaa ta'uu keetiif hedduun gammati. Anillee gammadeera galatoomi. Bagana gaan dhufte. Bagana gaan neetti. Naqamteerraa dhufte. Ayyee biyya leeqaa biyya kumsaa morodaa. Biyya gootaa. Biyya Oromoo. Bakka naqamtee akka hedduutti ibsuun ni danda'ama booda bal'inamee waa'ee naqamteetti deebina. Hin seeneen antanin dura haati shibirree duraan eegaa tureemi. Ayyee dura sirraa hin eegale shibirreetti deebina. Inseenii jechuun shibirreedha. Shibirreen ammoo inseeniidha. Egaa bakka dhufee yoo na gaafachuu baatte illee baay'inaan dubbadheera. An kana dhufee biyya leeqaa biyya kumsaa morodaa bakka awwaalcha Orosmos Nasibii Asteer Gannoo biyya gootaati naqamteerraa kanan dhufee. Egaa shibirreen inseeniidha. Inseeniin immoo shibirreedha gaa. Shibirreen si keessatti uumamte. Eeyyee. Mee dhaloonni keenya naqamtuma? Eeyyee an naqamtee matti naqamte. Mee naqamtee fi inseeniin ijoollummaa akkam waliin dabarsa? Haala bareedaatiin waa hedduudha kanan yaalaa ture. So carraa kanaan immoo amma kanan bahee jiru jechuudha shibirreetiin. Ijoollummaan akkam ture mee taphni ijoollummaa jireenya akkam dabarsite? Egaa ijoollummaa kootti taphattuudha nan qoosaa ijoollummaa kootti bakka mucaacolleen ture jechuudha. Erga meellee nama dafee deebi'u nama wajjin illee nama wal loluu jaallattiin ture ijoollummaatti egaa yaada ijoollummaa ta'ee. So kana inseeniin. Gaariidha mee gara artiitti as dhufuu kee dura jireenya baqaatis waan dhageen ture jireenyi baqaa gara alaa deemtee turte? Ayyee biyya hambaa yookaan biyya harabaa gara Beirut deemeen ture.
ijoollummaan kanan deeme haga waggaa tokko taati kanan deebi'e turtii waggaa tokko keessatti waa hedduu dabarseera jireenyi maal akka ishee fakkaatu jireenyi biyya ormaa kamillee boonsaan qabu gammachiisaan qabu wanna tokko irra ga'uuf gaafa jettu garuu waa baay'ee dabarsuu qabda akkuma namatti tolu hin jiru namatti illee kan hin tolle jira so dhiiga ijoollummaatti waa hedduu dabarseera harmeen kiyya na jalaa dadhabdee jennaanii gara biyyaatti kanan deebi'e ergan gara biyyaatti deebi'e hojii tokko hojjechuutti kee barumsa koo baradhee sana booda gaayilan dhaabbadhee ergan gaayila dhaabbadheen booda egaa shibirreen dhufuun ishee. Gaari shibirreetti deebine gaayila dhaabbattee jirti. Eeyyee. Bashkadaadha. Bashkadaa kana egaa bashkadaan illee abbaa manaa shibirreeti. Illee abbaa manaa shibirreeti. Eeyyee. Abbaa manaan seenee egaa Masfin jedhama. Masfin eenyuti? Masfin Takiluu. Masfin Takiluu akkamiin wal bartan? Mee yeroo duroo na bartan gaaffii jaalalaa eenyu deebiseef? Gaaffii jaalalaa egaa akkuma beekamu aadaa keenya dhiiruma kan gaaffii jaalalaa dhiyeessu. Inni dhiyeessinaan achi tola ittiin otoo inni afaan hin fixatin. Dhugaa dubbachuuf isa dhalleeti kan gaaffii jaalalaa naa dhiyeesse akkaataatti ol barree qabnaa jechuudha. Tolee mee gaaffiin hoggaasii dhiyaate ka'atis umaa yeroon fudhan. Yeroo illee fudhadheera tumaan barbaadu. Mucaan ilkaa kaarruudha. Yeroo jalqabaatiin kan inni jala lixee sana booda kooruun jira gaa. Aadaadha iyyee. Akka aadaa sangooti. Yeroo san illee bilbila hin qabu. Bilbila hiriyaa koo meetii kan jedhamtu jirti. Karaa ishiitiin kan inni na baree karaa ishiitiin na bilbila karaa ishii wal agarra turre. Sana booda bilbila qabachuun koo iyyuu. Agam takka laffaati? Eeyyee. Agam takka isa laffaati? Turtii ji'a lama yoo baay'eeti. Yeroo san baaskeettii ni taphadhaan ni shufeera ture. Bakka san isaan nageessaa akkasumallee teekwaandoon hojjedha bakka san isaan nageessaa. Gubboota. Deddeebii makeessa. Jaalalli dhufe. Eeyyee. Kanaafuu amma bultii qabda. Eeyyee. Masfin irraa daa'ima godhatti. Eeyyee mucaa bareedduu tokkoon qaba. Argeetu jira tiktookirratti baay'ee hoggansi bilbilillee ishiin na dubbise. Eeyyee si dubbistee turte. Daa'imni kee immoo waggaa tokko. Waggaa tokkoo fi jaajaa guutte. Baay'ee namatti tola. Amma haadha daa'ima takkaati. Eeyyee. Jireenyi kee naqamte. Eeyyee naqamtumaan jira. Mee naqamte maal fakkaatti? Naqamte akkamitti ibsa? Naqamte egaa namoonni baay'een naqamte jetta jedhanii koomiitu jira. Egaa ati kanatti faarsitu kanatti dubbattu yeroo hunda saakee ta'u wanna keessa jirtu wanna keessa jiraattu siqala amman kee yoon biyya biraa kana jedhee maqaa san hin beeka malee keessa biyya sanaa hin beeku. So naqamte immoo yeroo baay'ee kanan fayyadamu wanta bakkan hojjedhu sun ishii ilaallata naqamtee ilaallata sababii kanaati naqamtee caalsifadhee naqamtee caalsifadhee osoo hin taane oromiyaan tokko biyyi hundi tokko. Shibirreen intala naqamtee naqamtu moo beekti? Eeyyee. Naqamtee hamuun oromiyaa yaamu. Eeyyee. Oromiyaa keessaa takka. Tole. Kanadha egaa kanaaf yeroo baay'ee kana naqamtee jedhu. Mee maal fakkaatti amma naqamtee? Naqamtee hedduu namatti tolti. Waan babbareedaa tu jira waan irratti hojjetamuu malee ganaa kan hin hojjetamne illee ganaa irratti hojjetamuuf kan jiru illee jiru. So isa immoo gara fuulduraatti guddattee akka biyya kaanii akka ishiin waamamtoo abdii guddaa qabna. Mee maali amma fakkeenyaaf ijoollee artii ciccimtoo bahaa jira naqamtee yeroo hedduu jira malee gaggabaabaa waraabanii nu arganneen arga ijoollee akkasii san deeggarsa godhatamanii akka gara hawaasaatti baha. Ati amma dhagayeettii guddaa argattee jirta. Ijoollee daa'imman adda addaa diraamaalee gaggabaabaa waraabanii nu erganneen argaa. Hedduu ijoollee ciccimtuu jira. Ijoollota kana akkamitti hawaasa beeksisuuf inni adda jirta? Eeyyee dhugaa dubbachuuf ani ijoollee baay'ee waliin hojjechuuf abdiin qaba gara fuulduraatti karooran qaba. Maaliif kana caalan illee jiraachuu danda'u jirus siqala ani shibirree qofa osoo hin taane naqamtee kan qabdu ijoollee hedduu ciccimoo boonsan
maqaa naqamtee illee bor waamsisan naqamtee qofa immoo osoo hin taane Oromiyaa illee kan waamsisan hedduu qabdi naqamtee. Dhalataa naqamtee qofa miti kan naqamtee keessa jiraatu Najjoodhaa, Gimbiidhaa, Mandiidhaa, Dambidolloo biyya hedduudhaadha ammattuudha naqamteeni. So ijoollee ciccimoo hedduutu jira biyya san keessa kan jiraatan illee dhalataa achii ta'e illee isaan san baasuuf immoo waaqa gaditti maallaqaa waliin kanatti jiraachuu dandeessu. So sun amma hin jiraannetti ijoolleen sun bahuu hin danda'an. Gaafa deeggarsa argattee ijoollota kana baasuu dandeessa. Sirrii. Gara Shibirree. Shibirreen akkamitti uumamte? Shibirreen eega uumamte waggaa meeqa? Shibirreen egaa haadha jabduu haadha cimtuu taate. Inni sodaadha moo Shibirrees? Ni lolti. Haadha cimtuu taate irraati dhalatte. Harmeen ishii Alam Lasholii jedhamti. Abbaan koo Dhibbaa Farajaati. Egaa karaktera Shibirree jaansan akkamitti uumte? Maali yaaddeeti moo nama akkasii daa'imman nama beektu jira moo Shibirree nama namni hundi ishii beekee jira amala ishiitii wajji nama lola keessa ergaa jechuudha dhagaafatu intelijentu takka uumte inni amma waa'ee Shibirreen akkamitti uumte? Shibirreen egaa ishinitti uumamte yeroo baay'ee nama baay'ee fi gaaffii ta'a taaliifee kan gaaffii kun taa'ee jira. Kun wanna keessa jirudha. Karakterii baay'ee qabatti baati. Tokko nu jijjiiramneerra kan nuti akkasiin hojjette kan jedhu beeku. Sikala garuu gadi fageenyaan ammallee gara baadiyyaa deemanii osoo ilaalanii waan baay'eetu jira wanta irratti hojjetamu waan ganaa hin baane. Ani immoo san qabadheeti kanan beeku. Uummata baadiyyaa, uummata ganaa, uummata jaalalaa kana soo bifa koomeedii ta'e waan irratti hojjetamu maluulee aga hamma hojjedheera deematti. Kana caalaatti immoo bifa bareedaa ta'e wanta bareedaa tokko qabadhee uummata baadiyyaa kana waan guddaa tokko hojjechuudha kan ijaaru. Jireenyi keenya uummata keenya kan baadiyyaa maal fakkaata? Shibirreen kana nu barsiisti. Gaafitti beekanaan beeksisan kanis Shibirree intarsan ijoolleewwatti nama argaa guddattee jira moo dhugaa karaktera guddaa karaktera kana uumte uummata hunda bira moo waa guddaa waan xiqqaa wanta dhumee hedduu si jaalladha Shibirreen. Shibirreen siitu interneta akkamitti uumte? Eessaa fidde? Duraan beekte moo nama akkanaas keessa jira moo gaafa dhufe? Akkamsiiti. Harmeen koo yeroo ishii guddaadhaan jirtu boqonnaa ganni ni dhufa. Ganna sana achitti dabarsa gara baadiyyaatti naqamteetti dabarsu. Akkasumas illee ijoolleen haadholii koo ni dhufu mana keenya. Sa'aatii san amma fakkeenyaaf arrabsoo soqaa jedhu san soqaan wannatti waa soxxu san qotiyyoo jechuudha. So waan dheertuudha qalloodha. Egaa jechuun nama tokko gaafa arrabsitu yookiin hojjaa saalaatteetaa yookiin wayii so mucaan aadaa kun sun wal arrabsina baay'ee ijoollummaadhaan wal loltaa bishaan dhaqii fidii ani fiduu waan tokko irratti mana isaanii dhaqeema. So saatii sana soqaanaan jetti ishiin. Isaan qabadhee beera. Haadhummaa ta'e. Kabiraa gabaa tokko kan nagadannu baadiyyaa wajjin. Akkuma asii dubbadhe ka'umsi ishee naqamte jedhee ga'umsa isheellee dheeraadha. Bakka kamiin deemuuf fedhii qabdi, hojjechuuf fedhii qabdi. Nama bukkee ishee dhaabbatullee ni barbaaddi. Shibirreen qophaa ishee cimtuu miti. Nama cimaa tokkollee ni barbaaddi. Waan cimaa tokkollee ni barbaaddi. Namoota ishii deeggara. Sirriitti deeggarsa ni barbaaddi. Deeggarsa malee bakka tokko gahuu hin dandeessu. Kana malees wanna isheen yaadaa jirtu baadiyyaarraa dadhabbii baadiyyaa amma fakkeenyaaf namoonni tokko baadiyyaarraati dadhabdee fidanii dhufanii karaa isaan deemanii dhufan hedduu fagoodha. Dadhabbii amma kana baatanii dhufanii wanna nagadan san kan gatii isaaniillee cabsu jira. Akkam dabaltallee kan jedhu jiru. So kanarrattillee gadi fageenyaan dadhabbii baadiyyaan qabu. Kabaja baadiyyaan argachuu malullee akka inni argatu taasisuuf bifa koomeediidhaan ta'es gadi fageenyaanis bifa diraamaa ta'een waa hedduu hojjechuuf illee yaada hedduu yaada bal'aa qabdi. Nama ishee bukkee dhaabbatullee ni barbaada. Dirqama.
Shibirree kana baadiyummaa siin tuffatinaan jettee jirta. Maal jechuudha? Eeyyega shibirree kana baadiyyummaa ishee ilaaltee tuffatini waan na mudate wayitu jirate. Asuma gara Finfinneen seenee dhagaa amma seenee gara Finfinnee osoo dhufaa jirtu maastaawoqiyaa wayii tokko hojjechuu jecha beeksisa tokko hojjechuu fedhee taaksii qabadheen jira. Taaksii san keessa shibirreedha kan jiru. Huccuu ishee uffattee namichi bareedaan tokko immoo ni ta'a bukkee ishee. Namichi sun caafirra ta'a shibirreen gidduu teessi hiriyaan ishee sun bukkeedhaan ta'a. So shibirreen kaatee egaa yaada baadiyyaa jaalala qabaa uummanni baadiyyaa uummanni katamaallee hedduu jaalala qabaa. So shibirreen gatii achirra hojjetteessa jedhu. So namicha san waamtee shibirreen xiqqoo ishee siqaa gaafa ishiin jettu dhugaa dubbachuuf bifanni itti namichi sun ishee ilaalee bifa ajaa'ibaati. Gara kamitti kanan siqaa jedheeni. So namni tokko wayyaatiin kan nama madaalu jira siqalaa. Huccuu badaa uffatteef keessi kee badaa miti siqalaa. Yeroo baay'ee uummanni baadiyyaa karaa amma kana deemee dhufaa huccuun isaa xuraa'aa ta'uu danda'a. Garuu keessi isaanii yaada isaa dhugaa dubbachuuf qulqulluudha. Waaqa gaditti isaanis nuun jiraatu nuunis isaanii jiran wal malee jiraachuu hin dandeenyu siqalaa. Heddumminaan garuu baadiyyaa malee katamaan jiraachuu hin danda'u. So namni keenya kana hin yaadu siqalaa. Gar tokkotti gochuu barbaada. So kan kanan irratti illee shibirreen kana gara irratti hojjechuu yaada qabdi. Sirriitti. Walqixxummaa namummaa. Eeyyee. Hedduu gaariidha. Seeneeteenyaa dhugaa deeggarsi godhamee biyya keessaa fi biyya alaattis shibirreen waan ajaa'ibaa akka uummata barsiiftu abdiin qaba. Mee gara keetti deebi'a. Jireenyi kee maal fakkaata? Amma maali hojiin kee hojjetaa jirtu? Diraamuma kana moo maali akkuma akkanatti intamaatii soorattee jirta? Jireenyi kee maal jiraata? Maal fakkaata jireenyi kee? Jireenyi koo kan inni fakkaatu ammaaf naqamtee nu jiraadha. Haalli illee na mijatee hojii tokko dhaabbataa ta'ee wanta nu hojjedhu yoon qabaadhe illee gara giddu galeessa Finfinnee kanatti illee dhufuuf yaadan qaba. Yaada gara Finfinneetti as galuuf yaadan qabda? Eeyyee as taa'ee hojjechuuf illee yaadan qaba. Bal'inaan kanatti hojjettu asii teesseeti. Gara Finfinnee galee illee jiraachuuf hojjechuuf illee yaadan qaba. Oromiyaan bal'oodha. Wanti hojjetamne hedduu jira. Warri na caalan illee akka isaan na waamanii na gorsan nan barbaada. Kan naan gadiillee akka inni na gorsuun barbaada. Yaada kootiin anis yaadaan isa caalu iyyuu namni na gorsu nan barbaada gorsa. Nama galateeffadhu jalqaba irratti nama osoo hin taane waaqayyoo carraa kanaan alaachuu isaa iddoo kanaan na gorsa waaqayyoo galateeffamu. Inni kan biraa harmee koo deessee koo sadarkaan irra jiru kanallee arguu baattu jiraattee hawwii ishee ture. Sadarkaa kanarra ga'uu koo osoo hin taane nuun ijoollee ishee baanee mul'achuun ijoollee ishee iddoo tokko ga'uun keenya hawwii ishee ture. Hawwii ishee bara dheeraadha. So harmee koof dabarsee utuu hin dabarsiin dadhabdullee ishee boonsee abbaa koof illee fakkeenya ta'uudha kanan barbaadu. Abbaa koo isa lubbuudhaan lafarra jiru kan ammoo akka inni naaf jiraatu waaqayyo lubbuusaa haa dheeressu. So wanta kan isheen harmeen koo yaaddu san lubbuudhaan jirtu sana godhee agarsiisuun barbaada. Fooniin na bukkee jiraachuu baattullee afur ishee na duukaa jira. Kadhannaan ishee na duukaa jira. So harmee koo waaqayyo lubbuu kee jannatatti yaadatudha kanan jedhu. Kabraa abbaa koo akkasumas obboloota koo waa hedduu na duukaa ta'an obbolaa dubaraa lamaan qaba. Obboleettii koo hangafaa biyya hambaa keessee waa hedduu naaf taatee waa hedduu nuuf taatee bakka buutuu harmee keenyaa ta'uu hojjechuu nan danda'a. Bakka buutuu harmee keenyaa taatee waa hedduu nuuf taatee aarsaa guddaa nuuf kaffaltee waaqayyo lubbuu kee lafa kanarraa dheeressu. Anillee nama gatii kee kaffalu nana godhu. Akkasumas illee obboleettii koo Quxisuu hedduun si jaalladha. Miliyoon Lalisee jedhamu naa jiraadha. Abbaa manaa koo waaqayyo lubbuu kee naaf dheeressu. Mamaan thank you jechuu barbaadu hedduudha. Warra maqaa keessan hin dhoofne illee hundi keessanuu naaf jiraadha. Keessattuu namni yaadaan na waamtanii
bakka hojii keessanitti sa'aatii hojii keessanii irraatii dhaabdanii na gorsitan akkasumas illee namni bilbilaan na jajjabeessaa turtan akkasumas illee nama hedduudha kan maqaa isaanii dhofne hundi keessanii himaaf jiraadha. Namani galateeffachuuf maqaa isaa dha'uu barbaadu dabalataanii Baayisaa mucaa adaadaa koo yookaan obboleessa kooti. Harmeen koo yeroo dadhabdeetti yaadni koo duukaa kan hedduu baay'ee dabarsee haga maallaqaan ta'e akkasumas illee waa hedduu erga isheen dadhabdee lubbuun ishee darbeellee bukkee kan dhaabbate Baayisaa galatoomii waaqayyo ijoollee kee irraa lubbuu kee haa deebisu haadha manaa kee waliin waaqayyo lubbuu keessan haa deebisu jechuun barbaada. Arrest. Duuba malee galatoomii. Ati fi galatoomii.